ፈተና እነሆ ጀምሯል። የጥንዶች ፈተና ዛሬም አንድ ለየት ባለ የክትትል ታሪክ ነው ወደ እናንተ የመጣ ነው። እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩም አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች በዛሬው ዑለማውን ኢትዮጵያ ከዘ ጅራን አዳፋቴ ረት ቪዲዮ ወራበኒ ሐራሞ ቢልግና ሰንጫሉ አመለ ሙጨቲ አከነ ጅርቱ ተና መቃበለ ሱዳፍ ዱርዬን ዱ ይርባ ቲክቶክ ይረት በይ kana gonkuma never yo duga jalala qabate media ra ko liga dinofne wani kairo demtu takallenju mati si walin dubaddu support yo isin si jalate sanu bakki isin sin jalaletti media ra ci loite as loite gaga kani killensa ke sanayte dubarti onnen isi bishani natu sinittima shamara jechun kille da beki bijolle shamara kille da kale sawana adafate radda lagame maqan numara bale hati fate nama kayo qabuturte nama jolle shamarrani duriye nakabirri sinirranyanne duriye nakasinin gowomsine duriye nakasinin samne duriye nakakara sinin dabarsine jette jolle shamarrani gorsa bate garu isi akajirtu isi akasitti intala qalbi qabdu fakkatu isi akasitti aqila fakkatu dubartummaan isi hinjifatte dargaggeessi dhibba tokko kaayiroo keessa dhungate dargaggeessi dhibba tokko kun afaan dhungata kunas dhungata kunas dhungata kunas dhungata kunas dhungata kunas dhungata waan ima wallaal gaafa kaani hamzaan isin jettan forjidiin kuni fuudhee mana ofii geesse jilbiifatee abaabootti kenne ilalaal abaaboo kanatti kenne jilbiifatee manatti galchee viidiyoo waraaba maaliif mana kee fidde hadafaate hamza maa fidde hadafaate mana kee warra adda balage har'allee tabira hudduu irbeetiniin fuudhee akka waan jaalala beeku waa'ee jaalalaa cinaa jaalalaan beeku waa'ee jaalalaati mi cinaa jaalalaa hadafaate mana kee fiddee maal irratti hojjettee gabbaaste deebii kana naa deebisime maal abbaa keetii mana kee fiddee achitti olii gad ooftee abaaboo itti kennitee jilbiifattee akka nama niitii godhachuu barbaaduutitti dargaggeessa kaayiroo jiru hunda waamtee dhungachiifte hunduma isaa waamtee hundumti keessanuu kotta hundumti keessanuu jettee akkuma abbaan lataa jiru san bakka jiru mara dargaggeessa addunyaa kanarra jiru mara hunda waamtee dhungachiifte maqaa isii balleessite uu jedhee sheekuleen martiyyite ulamaa'iiniyye gadi bahuu dadhabne saalfannee nama keessa gabbahu har'a ammoo dhuftee si jaaladhe habiibti onna qabi ganna qabi bitaan na qabi mirgaan na qabi kun sitti hagalu dhiisi shamaran arsee yana jalaan dogoggorin warri har'a si cambu kun warri har'a jismii kee si salphisu kun warri har'a bitaa mirgaan si dhungatu kun tokkoon isaa sin fuudhu jedhe sheekamiini biroo fuutanii isin marti keessa warri haadha faatee akkasitti dhungattan namni fuudhee jira isinii mitii warri fuudhee biyya kanarraa fidee galgala ganam akka waan jaalalle haadha faatee maraache luka isaa samii ol saqqalee yookaan garas saqqalee yookaan achis saqqalee hudduu isaa gara na gargalchee mataan na dhukkubedee mataa qabatee jaalalle haadha faatee laphee na qabedee duwida na qabe jedhee safaaxaa ture akkana isii garagalle fuudhee mana isaa fidee mana isaa ol galchee jilbiifatee akka jaartiititti ilalaala fakkeessaa isaa mee ilaala jilbiifatee wanta hin jedhu kun dhugaa moo soba komantii barreessa dhugaa miti kun oromoo kuni dhugaadha moo soba ilmaan haftee barreessi koomantee jalatti hamzaan haadha faatee mana isaa fidee jilbiifatee abaaboo itti kenne moo ittiin kennin wallaahi yoo an sobe rabbiin na arga ani ammoo quuxoo takkan qabu namni giiftii naa kennullee hin jiru takka giiftii teessan abaaboo takkaaf jecha dhugaa dubbachuu hin dhiibne naga tiktokii kana keessa dhufe itti cabsa gaafa barbaade abbaa sirrii hin jirre waan arge hunda itti cabsa ani ahmad cululleedha dhugarraa akkanan dhabu jaalattus jibbitus komantii kana barreessa hamzaan haadha faatee mana isaa fidee jilbiifatee abaaboo itti kenne moo ittiin kennine har'a ammoo isii dhiisee aashitti barbaadee mucattii tanarratti jaalalli mareechi hunduu isaa marti jaalalli oo'e maalitti beeka waa'ee jaalalaa kuni sitti hamzaa dhagayyan aashitti fuudhuu miti intala arsii takka fuudhuudhaaf waan akka har'aatitti dalayte guutuu si gaafata hin dandeessu dhugaa siif himaa fuutee hin dandeessu yoo dhiira taate gabbarii fuudhe
mee waanuman shamarran arsee taate yuun baratta yoo dhiira taate ati gabbarii fuudhi ani akka amma cululleetitti rakkina rakkaayyuun qabu garuu shamarran ati miidiyaa irratti hudduu ittiin ergite foloo ittiin horachuudhaaf jecha hudduu kee ittiin safaattu amma booda jirtu wallahi billahi hunda isiitu ana tuttima ilmaan arsee keessatti suuraa dhageeffadha ani bakka isin arsii baale jettan san keessan jiru tabaalee dhalattes arsii dhalattes ilmaan arseeti hundi isiitu takka barbaadanii maqaa isin balleessuudhaaf dalagamaa jira istirateejii cilaan ittiin ilmaan arsee cabsuudhaaf hojjechaa jiru keessaa tokko hamsaadha kan uummata keenyarraa dadhan dhaabadhu yoo barbaadde shamara barbaadde fuudhi bakka feete deemu oromiyaa keessaan dhaban